kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandii haqaa kan biyya keessaaf biyya alatti argamtan kabajniif nageenyi keenya isiniif qabnu kan onnee irraati buqqaati bakkuma jirtanitti isin hadaqabu akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha daadoo babaaroo namaa sa'i keessan nagaa diqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qeen keessan nagaa namaa sa'i keessan nagaa afina fayyaalii nageenyi keessan qixxee baroo jirtu dansa jirtu gaarii jirtu mishaa jirtu yooyaa jennee harka fuune anu bulees keessan Hamzaa Booranaat ummata kenna yeroo dheeraadhaaf addaan banne kallattii toora raadiyoo daandii haqaa kanaatiin gaafiiwwan keessan hedduu ture gaafiiwwan keessan argitanii deebisuu dadhabni osoo hin ta'in haalli biyya kana keessa jiru osoo nu hin mijatin yeroo dheeraadhaaf isinirraa bannee jirra amma garuu gaafiiwwan keessan tokko lama sadii jennee deebisuuf yaalii jalqabaa jirra gaafii keessan deebisuuf dhufu keennaadhaaf akka isan nu simattan abdii guddaa qabna ummata keenya baga irra deebinee wal argine ammaan boodas duranatti warra waliin deemu nu haa taasisus kalees akka hamtu keessa waliin dabarsine hamtuu bara kana nutti dhuftes rabbiin jalaa nu haa baasu ummata keenya hamtuun guutuu addunyaa qabattee jirti hamtuuf balaa addunyaa guutuu qabatte kan rabbiin jalaa nu haa baasu biyyi teenalleen gaaga'amatti jirti guyyaa hardhaa kana qofa keessatti hamma ammatti namoonni 25 dhibee vaayirasii koorona vaayirasii yookaan COVID-19 akka qabaman hubannee jirra. Mootummaanis labsiiwwan adda addaa labsaa jira tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jiran gaafiiwwan uummanni keenya gaafataa ture keessaa bilbilii fi akkasumas tajaajila intarneetii uummata keenya lixaaf kibbarraa dhaabbate guyyaa hardhatti irraa ka'ee jira. Kun oduu gammachiisaati akkasumas uummanni keenya balaa kana jalaa dandamachuudhaaf gorsa ogeeyyii fayyaa dhageenyu ofaa eegnu gaafa of eegne maatii keenya eegna. maatii keenya gaafa eegne qe'ee ollaa keenya ummata keenya saba keenya biyya keenyattu eegama itti gaafatamummaan haa sochoonu bakkoota namoota itti baay'atan hundarraa fagaannu labsiiwwan mootummaa haa hordofnu egaa itti gaafatamummaan guddaan yeroo amma kanatti ogeeyyii fayyaaf qaamota nageenya kabachiisan irratti bu'ee jira egaa ummata keenya toora kanaatiin dhaamsota adda addaa qophiiwwan adda addaa isiniif dabarsuudhaaf qophiiwwan keenya xumurannee jirra deebinee wal argina fayyanaa ta'a nagaa keessanaaf jiraadha rabbiin balaa kan jalaati nu haa baraaru